Nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataa inni torban darbee guyyoota darban qilleensa hamaa bubbee hamaa nurraa ittisee yeroo kanaan nu ga'e. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Araarri Waaqayyo hunduma keenyaaf haa ta'u. Atoo Waaqayyo nu wajjiniin hin jiru ta'e Israa'el akkasaa jedhu jedhe Daawit. Waaqayyotu nu wajjiniin ta'ee galanni isaaf haa ta'u. Unu tiksee gaarii qabna. Tiksee amanamaa qabna. Gaggeessaa gaarii qabna. Hoolota isaatiif kan oo'e galanni Waaqayyoof haa ta'u. Attam jirtu naguma. Dhoqqeen adiin kun attami. Isiniin qabanne miti. Hin bareeda akkasitti olaaltan garuu yoo makiinaan keessa lixxee siif achiin harree taanaan nama qabdi. Waaqayyo kana hundumaarraa nu eegee toroo kanaan nu ga'e. Dubbii Waaqayyoo gabaabaatti kan wal wajjiniin ilaallu har'a. Iyesuus Kiristoos hangafa lubootaa isa amanamaa fi isa guddaa kan jedhudha. Iyesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo hangafa lubootaa isa amanamaa fi isa dhugaa. Isa qabna. Isatu gara keenya godhe. Isatu tiksee gaariidha. Isa bira darbee immoo eenyuyyuu ijoollee isaa tuquu hin danda'u. Abiddi hin tuqne, leenci hin nyaanne, galaanni haree akka kosii qileetti hin darbanne, inni isaaniin eegu Waaqayyo jabaa waan ta'eef biyyi lafaa afaan isaa qabate. Galaanni diimaa hiramee gaafa ijoolleen Israa'el keessa darban Fara'oon duduubaan deemee laqee qabachuuf gaafa keessa lixu. Waaqayyo Fara'oonii fi ijoollee Israa'el gidduu galee galaanni ni hiramee ijoolleen Israa'el darbaniitu Waaqayyo lolaadhaa maqaan isaas Waaqayyoodhaa jetteetu maaram gamacee ta'e hin faarfatte. Fara'ooniif loltuunsaa garuu galaanni haree darbee hangafa gaarii hangafa lubootaa isa saba isaa eegu amanamaaf tola galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isatu nu eege. Nu eega bara baraanis. Hin shakkinu. Nu eega nu tiksan. Har'a Ibroota keessaatii wal wajjin ilaallu. Wangeelaawi. Attam. Gaashii toleerame. Sho. Baga Waaqayyoon nu gammachiise sin gammachiise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa akkas nu gammachiise bara baraan isaaf immoo jiraan nagaa. Galanni isaaf haa ta'u. Dhaaqqa. Unan saati bara baraan. Ani eenyuu miti. Aan saati. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 14 amma 16 ol kaanee dhaabanneetu dubbifan. Yesuus hangafa lubootaa isa guddicha ta'uusaa jedha. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantii Waaqaa keessa darbe Yesuus ilma Waaqayyoo erga qabaanne beeksisa amantii keenyaa jabeessinee hin qabanna. Cubbuutu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaa akka keenya qorame qabna. Isa dadhabbiin keenya garaasaa irru kunne garuu hin qabnu. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf koottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutetti hin dhiyaannaa. Ameen. Ameen. Nuuf haa ta'u kun. Hin dhiyaannagaa. Yaanni keenya qalbiin keenya fuulli keenya haa dhiyaatugaa.
gara tiksee gaarii kanaatti haa dhiyaatu ka. Gara hangafa lubootaa isa lubbuusaa dabarsee nuu kenne nu eegu isatti haa dhiyaannu ka. Meen kadhanna. Araarri kee dhuma kan hin qabne Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, amanamaaf tolaa hangafa lubootaa isa jiraataa isa tiksee hoolota isaatiif dabarsee of kenne amma mirga Waaqayyo abbaa teessee kan jirtu waa'ee keenyaaf achi nuuf kan kadhattu deebitee dhufuudhaafis yaa Gooftaa uumama kana keessatti wanti ta'aa jiru hundumtuu deebitee dhufuu kee kanaan nutti himaa jira. Egaa gara teessoo ayyaana kee kanatti amantii guutuudhaan gara keetti akka dhiyaannu nu gargaari. Ayyaana kee kanarraa yaa Waaqayyoo eenyuyyuu hir'atee akkan argamne nu gargaari. Dubbii kee jiraataa hafuura kee qulqulluutiin ati nu dhangalaasi. Dhageenye akka itti jiraannuufis ayyaana kee nuu kenni. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Gooftaa keenyaan ameen. Noora. Tajaajilli lubootaa fi hangafa lubootaa kan calqabee bara ijoolleen Israa'elii biyya garbummaa keessaa ba'an Waaqayyo Museetti mul'ateetu Museen godoo walgayii Waaqayyo iddootti argamu, iddootti sabni argamu, Waaqayyo iddootti dubbatu, iddootti sabni Waaqayyo dhaga'u dhaabe. Galanni isaaf haa ta'u. Isa dhaabe kan. Bilisummaan ijoollee Israa'el bara garbummaa waggaa 430 biyya Misir keessa turan bilisummaan isaanii kan calqabe dhiigaan calqabe. Ameen. Dhiigaan calqabe Waaqayyo Museetti dubbateedha. Musee sabni Israa'el maatii isaa hundinuu hoolaa tokko haa qopheeffatu. Hoolaa kana qalee gubanaa balbala isaarratti dhiiga hoolichaa haa dibu. Balbala isaas haa cufatu. Foon hoolaa sanaas maxinoo maxinatee haa nyaatu. Qophaa'ees haa taa'u. Wayyaa isaa uffatee caammaa isaa keewwatee haa taa'u. Jedhiitii saba kanatti miidhe Waaqayyo. Ani ergamaa du'aa nan dabarsa Misir keessa. Humna koosa jabaas nan mul'isa. Inni kun hin ta'a. Saba kanatti akeekkachiisii himii ittiin jedhe. Museen saba kanatti dubbate. Sabni kun akka qophaa'u. Hoolaa akka qopheeffatu. Dhiiga isaas balbala gubanaa isaa gararraaf gachallaa bukkeessaatti akka dibu. Isa booddee galgalli gaafa dhufu akka cufatu. Mana keessa taa'ee foon hoolaa sanaa akka nyaatee qophaa'ee taa'u. Ergamaan du'aa dingata biyya Misir keessa darbe ta'ee kan hin beekne mana mootiitii kaasee amma mana hiyyeessaatti. Du'aat ta'ee hangafti hundumtuu hin du'e namaa kaasee amma horiitti. Dha'icha guddaat ta'e. Maaliifi Waaqayyo garaa jabaatee saba Israa'elitti waggaa 430 saba kana jiraachisaniiru jettanii hin yaaddu ta'a. Waaqayyo garaa hin jabaanne garaas ittiin jabaanne. Milikkita gurguddaa baay'eetti agarsiise Waaqayyo. Indide garaa isaanan jabeessa humna koos nan mul'isa Fara'oon irratti dhiye Waaqayyo. Atoo garaa qophaa'ee garaa Waaqayyoon sodaatu atoo ta'ee inni tokkoyyuu hin ga'a ture. Indide. Waaqayyo gaa kanan godhadhe hin baani. Dhiigaan baani.
dhiigaan gaggeeffamanii lafa onaa sana keessatti yogguu adeeman seera ba'uu keessatti Waaqayyo Museedhaan akka jedhe godoo walgayii qopheessitti jedhe. Godoo walgayii kana keessatti kan ta'u sitti nima jedhe. Godoo walgayii kana keessatti kan ta'u Waaqayyo itti hime. Iddoo lama gurguddaatu keessa jira. Godoo sana keessatti qulqulluu qulqullootaa kan jedhu jira. Isa dura Waaqayyo Museetti mul'ateetu Waaqayyo akka saba Israa'el wajjiniin adeemaa jiru saanduqa kakuu ani kanarratti barreesse kana iddoo qulqulluu jedhamu keessa ani isin wajjiniin akkan jiru achi keessa. Iddoon qulqulluun immoo guyyaadhaa gara guyyaatti luboonni iddootti aarsaa dhiyeessan, iddootti ibsaan ifu, iddootti ixaanni aaru iddoo sanatti goota. Kana godhi jedheetu Waaqayyotti dubbate. Bakkeen waltajjiin immoo iddootti sabni Waaqayyo wal ga'uudha. Wal ga'a. Iddoo qulqulluu kanatti hangafa lubootaa dura kan ta'e obboleessa Arooni. Aroon obboleessa Musee. Waaqayyotti dubbate. Ijoollee Lewwii keessaa aannan fudhaa jedhe. Tajaajila lubummaa hin hojjetan ijoollee Lewwii keessaa fudhate Waaqayyo. Museen ijoollee Lewwiiti. Lewwiin tokko intala Lewwii tokko fuudheetu mucaa godhateedha biyya Misir keessatti. Kanaaf isaan kun ijoollee Lewwiiti. Hangafa lubootaa Waaqayyo obboleessa Museen akka ta'u dibi jedhe. Dibamanii ta'u. Dibama jira. Seera jira. Hangafti lubaa kuni luboota warra kaanii hin qajeesha, hin gorsa, hin barsiisa. Saba Waaqayyoo attamitti akka tiksan, saba Waaqayyoo attamitti akka eegan, saba Waaqayyoo seera Waaqayyoo attamitti akka isaan hubachiisan hangafni lubaa kun luboota kana hin barsiisa, hin gaggeessa. Waggaatti immoo si'a tokko dhiiga hoolaa fi dhiiga reettii, dhiiga kormaa fudhateetu iddoo lamatti baateetu ol gala iddoo sanatti. Tokko ofiisaa baatee gala. Lammaffaa saba Israa'eliif kakuu dhiigaa sana baateetu ol gala. Dhiifama cubbuu kan ittiin argatan isa baateetu ol gala. Sodaa guddaadhaan waggaa tokko keessatti qophee guddaa godha. Maaliif iddoo sanatti dha'icha jira? Ijoolleen Aroon lama waan Waaqayyo godhaan jenne godhanii mana qulqullummaa sana keessatti abiddi Waaqarraa dhufee qabu godhe. Iddoo sodaatamuudha. Hin sodaatu. Yaadan taanee waan hin taanee hin qabamanii iddoo qulqulluu sana ol lixu namni ija jabaatu hin jiru. Iddoo sanatti Waaqayyo mul'ata. Waaqayyotu argama. Argamuu Waaqayyo jira. Achitti sodaataa hollachaa waggaa tokko keessa kanatti of eeggataa akka namaatti akka seera Waaqayyootti of eeggannaa guddaadhaan hangafni lubootaa kun ol kaleetu dhiiga hammataasaas kan sabaas baateetu iddoo qulqulluu jedhamutti ol galee aarsaa dhiifama cubbuu saba isaatiif mataa isaatiif dhiyeessa. Achi as ba'ee sana fixee achi as baanaanii ilillee guddaa ta'a bakkee kanatti. Maaliif Waaqayyo aarsaa dhiifama cubbuu fudhateera. Saba isaatiin Waaqayyo dhiiseera. Hangafni lubaa ol gale sun hin rukutamne hin dhaamne. Abiddaan nyaatamee hin duune. Nagaan deebi'eera. Araara Waaqayyootu fuula Waaqayyootu gara keenyatti deebi'eera jedheetu hizbiin balbala sanarraa hin ililchaa. Waaqayyo nu ilaaleera. Waaqayyo nu dhagayeera.
dhiifama cubbuu nuu godheera. Waaqayyoon galateeffataniitu gara hojii isaatti deeman. Luboonni garuu guyyaadhaa gara guyyaatti iddoo qulqulluu kanatti yeroo hunda ixaana aarsu. Ibsaatu ifa. Balballi mana Waaqayyoo cufamu kanarra jiru. Hangafti lubaa kun akka kanatti tajaajila isaa gaggeessa. Nama ta'ee kan hin duune, nama ta'ee kan hin dabarre jiru, du'aan darbu. Idda darbanii booddee seera hangafa lubummaa kennamutu jira. Hangafa lubummaan kan kennamu nama mudaa hin qabne. Nama fuuldura Waaqayyootti seera Waaqayyoo isa Waaqayyo karaa Musee kenne eegu. Nama Waaqayyoon sodaatu. Nama saba isaa jaalatu. Nama Waaqayyoon jaalatu. Waaqayyoof nama jiraatu. Waaqayyoof jiraatee saba isaatiifis immoo kan jiraatu nama akkasiitu of eeggannaa guddaatiin filama. Isa amma taayitaa irratti namni wal caccabsee itti fiigu miti. In sodaatu. In sodaatama. Iddoon sun iddootti of caccabsan miti. Iddootti garuudhaan itti fiigan miti. Sodaa guddaadhaan filama. Sodaa guddaadhaan dhiyaata. Sodaa guddaadhaan Waaqayyoof saba gidduu dhaabata. Kuni bara dhaloota baay'ee ta'e. Waaqayyo akka kanatti seenaa kanaaf seera kana dhaabe ijoollee Israa'eliif. Ijoollee Israa'el biratti hafee kun unuuf immoo Waaqayyo maal godhe? Unummoo saba Israa'el kan hin taane, saba ormaa kan taane, Waaqayyo maal godhe? Maal nuu kenne? Hangafa lubootaa isa karaa hundumaa gaa ta'e Waaqayyo fuulduratti kan of dhiyeesse, of eeggannaa guddaadhaan biyya lafaa kana keessa kan deddeebi'e, akkuma keenya foon dadhabaa kana kan uffate, Waaqayyoof adda kan bahe, hoolaa Waaqayyoo hangafa lubootaa Yesuus Kiristoostu mul'ate. Galanni isaaf haa ta'u. Hangafni lubootaa waggaatti si'a tokko akkuma sila dubbadhee dhiiga baatee tolgalaa mataa isaa fi saba isaa. Hangafni lubootaa inni kakuu haaraa, inni saba Israa'eliif kan hin taane hundumaaf hangafa lubootaa kan ta'e garuu dhiiga mataa isaa qabateetu gara qulqullootaatti isa biyya lafaa kanarratti harki namaa hin ijaarre, isa ijji namaa hin agarre, waan biyya lafaa kanarraan kan hin taane biyya Waaqayyoo keessa isa jiru mana qulqullummaatti dhiiga isaa dhangalaasuudhaan gaafa inni dhiiga isaa dhangalaasu Golgoltaa irratti Elohii 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 lamaan sabaaqitaanii jedhee gaafa inni Golgoltaa irratti iyyi kuni fuuldura Waaqayyootti ol gale. Mana qulqullummaa gidduu kan ture golgaan iddoo lamatti tarsa'ee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiigni Yesuus Kiristoos golgaa isa Waaqarraa isa namaaf saba gidduu jiru isa cubbuuf yakka namaa Waaqayyoof nama gargar qoodee ture. Gararraatii amma gajjallaatti in tarsa'ee jedha. Maatiyos boqonnaa 27 dhaqxanii yoo dubbifattan kan agarra. Hangafa lubootaa isa waan hundumaan akka keenya qorame. Hangafa lubootaa isa dhiiga hoolotaa baatee ol hin galle. Hangafa lubootaa isa aarsaa tokkicha barabaraan Waaqayyo fuulduratti kan dhiyaatu, namootas Waaqayyotti araarsuu isa danda'u Waaqayyo isa kana godhe. Kunoo golgaan mana qulqullummaa olii hamma gaditti
iddoo lamatti tarsa'e laftiin socho'e kattaanis hin dadayya'e. Ameen. Isa kana dhufe gaa hangafti luboota. Inni kakuu haaraa. Awwaala humnis banamanii warri qulqulluun dura du'anii hin kaafamanii. Gaafa hangafni lubootaa inni kakuu haaraa aarsaa dhiyeessu kanatti ta'e. Isaanis awwaala tokko keessaa ba'anii du'aa ka'uu Yesuus booddee Yerusaalem mandara qulqullittiitti lixanii namoota baay'eettis hin mul'atanii. Ameen. Akkasitti Yesuus hangafa lubootaa ta'eetu bakka koo bakka keessan dhiiga mataasaa baateetu ol galee hin wawwaate. Wawwaannaan isaas Waaqayyo fuulduratti hin dhaga'ame. Ameen. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 12 akka jedha. Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhiyeesse bara baraan gara mirga Waaqayyoos taa'ee. Ameen. Achi taa'ee jira bakka koo bakka kee bu'eetu. Hangafa lubootaa duuti kan hin moone. Hangafa lubootaa barri kan irraan godaanne. Hangafa lubootaa isa mirga Waaqayyoo abbaa taa'ee jiru bakka koo bakka kee. Isa cubbamoota fure. Isa yakka koof yakka kee baate. Hoolaa qulqulluu. Hoolaa mudaa hin qabne. Dhiiga iyyuu. Dhiiga dubbatu. Dhiiga bilisa baasu. Dhiiga dukkana ibsu. Dhiiga hidhaa hiiku. Dhiiga kanatu fuuldura Waaqayyootti ol gale. Kanaaf aniifatti fayyine. Waan nu fayyisu maaltu jira? Maaltu nutti dhiyaatan? Maaltu quba keenya qaba? Warri ijoolleen Israa'el rakkatan yoo. Rakkatan yoo. Seerichuma too eeganii dadhaban yoo. Siin immoo maaltu laalaa naan immoo maaltu laala? Isatu na laalee. Isatu si ilaalee, isatu gara kee dhufee, isatu iyyee, iyyisaas gurra Waaqayyoo keessa ga'ee, samiin hin baname. Waaqayyoo iyya Yesuus Kiristoos dhaga'e. Dhiiga isaas hin fudhate. Luuter akka jedhe. Namni cubbamaan tokko Kiristoositti yogguu amanu jedhe. Dhiiga Yesuus Kiristoos baatee mana qulqullummaa isa qulqulluu bara baraatti ol gale sana argee Waaqayyoo karaa isaa kan dhufan hundumaa fayyisuu danda'a. Inni jedhuu cubbuu kee maal godhe Waaqayyo? Qileen argamnetti hudduu duuba isaatti darbate. Ameen. In darbate. Bara baraan darbate. Kanaaf tashooman tartaabbaan kun jirra. Kan jiraadha kun. Kanaaf jiraattaati. Adaraa ofiin jaji. Kanaaf ofiin hin jedhi. Kanaaf hin qabdu. Hin qabu kanaaf yani. Mana qaalluu keessaa baheen dhufeen maal? Kanaaf maaliin qaba? Galanni isaaf haa ta'u. Sana ciibsee Yesuus koo. Mirga Waaqayyoo abbaa bakka kee bu'ee taa'ee jira. Obboleessa koo obboleettii. Kanaaf yakka cubbuu irra daddarbaa. Dhiigni hoolichaa al tokkicha bara baraan dhiqee qilee bara baraatti darbate. Ameen. Ameen. Kanatti dhiyaatta gaadha. Waa'een gatii cubbuu sii gala. Gatiin cubbuu maal? Du'aadhaam. Gatiin cubbuu du'aadhaam. Bakka bu'aan qabu. Ayiin qabu. Du'aadha gatiin cubbuu. Egaa dhiiga re'ootaaf
kormoolii, kan goromsaas namoota xuraa'an sanatti facaafamuun xuraa'ummaa foonii sanarraa isaan qulqulleessa erga ta'ee dhiigni Kiristoos inni hafuura bara baraatiin aarsaa mudaa hin qabne godhee ofii isaa Waaqayyoof dhiyeesse. Immoo isin hojii isa du'atti geessu dhiiftanii Waaqayyo isa jiraataadhaaf hojjetoota akka taataniif hammam guddaa caalchisee yaada garaa keessanii haa qulleessu. Ameen. Nu haa qulleessu. Dhiigni ilma isaa cubbuu hundumaatti nu qulleessa. Ameen. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu hundumaatti. Cubbuu attamii? Cubbuu hundumaatti si qulleessa. Na qulleesse. Keessa deebii hin qabu. Waan gara biraattiin qullooftu gara biraan hin jiru. Ijoolleen Israa'el iyyuu hin dadhaban. Dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoos isa mudaa hin qabne isatu dhangala'ee si fure. Isatu Waaqayyotti si dhiyeesse. Isatu si dhiyeessinaan faarfatta. Isatu si dhiyeessinaan lallabda. Isatu si dhiyeessinaan kadhatta. Isatu si dhiyeessinaan hojjetta mana isaa keessa jiraatta. Malee isaan qulqullummaa argachuu miti. No. Dhiiga isaatu si dhiqee na dhiqe. Galanni isaaf haa ta'u. Isa mudaa hin qabne. Isa Waaqayyo fudhate. Ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29. Yohaannis isa arge. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu, isa biyyi lafaa ittiin fayyu, isa namni dabaan ittiin qajeelu, isa namni yakkaan ittiin qulqullaa'u kunooti. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra. Ameen. Karaan gara biraan hin jiru. Karaa gara biraa barbaaddu taanaan hin jiru obboloota koo hin jiru. Karaa ergamootaan jiru, karaa abaluun jiru, karaa eenyuun jiru. Dhiiga ilma isaa Yesuus Kiristoos isa dhangala'eetu si furee na furee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hangafni lubootaa inni hundumaarra caalu inni bakka koo bakka kee bu'ee mirga Waaqayyoo abbaa taa'ee jiru kana nu raawwate. Ameen. Kanaan dhiyaatta kanatti. Kennaa qulqulluu kanatti kanaan dhiyaatta. Kanas sii ta'e gammadii fudhu. Siif dhangala'ee dhiigni isaa. Eenyuuf? Cubbamaaf, qulqulleessuuf, du'aa kaasuuf, jireenya sii kennuuf lafa kana irratti as amma dhaloota kana gidduutti, dhaloota micciiramaaf jallataa gidduutti adda si baasuuf, adda baata isaaf akka dubbii Waaqayyootti jiraadhu. Bobaasaa jalatti maxxanii jiraadhu. Adda si baasa. Adda si baasa. Adda taata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuus Kiristoos dhugaa baatuu amanamaadha. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafame. Mootota lafa kanaas hin abbooma. Inni nu jaalate,
dhiigasaas isa nuuf dhangalaaseen cubbuu keenyarraa nu furee. Ameen. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:5. Mootota biyya lafaa kanaa sin abbooma. Hin ifata barbaannaan. Hin abbooma kana godhu jedhee. Seeraan abbooma. Galanni isaaf haa ta'u. Qiiroosiin hin abboome mana qulqullummaas akka ijaaruuf. Naabukadnezar hin kaasee warra mana Waaqayyoo keessatti yakkanii xibaaran ittiin reebuuf, ittiin kosii mana isaa keessaa haruuf hin erge. Inni mootota hin abbooma. Dhugaa baatu amanamaa. Inni warra du'an keessa hangafa ta'ee kaafame. Aarsaa cubbuu Kiristoos al tokkicha dhiiga isaa nuu dhangalaaseen uumama haaraa taaneerra. Ameen. Uumama haaraa. Uumama haaraa yogguu jedhamu bifa keetu geeddarame miti. Keessa kee geeddarame, yaada kee geeddarame, ilaalcha kee geeddarame. Jallinaaf hamminatu si keessa gannamme. Uffe. Yesuusin uffatte. Isa fakkaata isa urgoofta. Kiristoos si keessa jira taanaan ati uumama haaraadha. Uumama haaraa goon nama bifa addaa, ija addaa, gurra addaa miti. Jireenya addaa. Jireenya Kiristoosiin urgaa'u. Jireenya Kiristoositti tolu. Jireenya Kiristoosiif adda ba'e taata. Kanaaf eenyuyyuu Yesuus Kiristoos keessatti yoo ta'e uumama haaraadha. Ameen. Egaa obboloota ko Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaarraa caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana nuuf banii. Ameen. Kun kan keenya. Warra amananiif kan keenya kun. Kanatti akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen.